Shama harka fuunee kabajamtoonni fi hordoftoonni maatii maastootaa kan hundi keessanuu kan biyya keessas kan biyya hambaa keessa jirtanis nageenyi jaalalli waaqayyoo isiniif haa baay'atu jecha akkasumas geetii sanaafataa jedhee waliin hojjenna haala kanaan shan'ee tanaan fakkeenya kanaatiif shannadha saniin booda walitti qaqqala jechuudha haala isatti walitti dhoofnu immoo walumaan dhoofna haala kanaan kirrii keenya hin maranna eega kirrii keenya haala kanaan marannee raawwanne haala kanaan amma dhoofnetu waliin geenyee jirra amma kirrii gurraacha itti dabalanna jechuudha kirrii gurraacha haala kanaan haala kanaan akka kun immoo alatti nu jalaa hin hafne haala kanaan akkanatti kunuuti haala kanaan si biyyatti argaa jirti haala kanaan amma walitti nan qaqqala jechuudha mul'atu amma ደግሞ bifa kanaa
جمرة. بترجاكي ما تخلي حالك هي تأثر على قرارك. قلبك بدق بس مشان فراق يا سارة، مش عن هالشي. يلا ارجعي له معي يا سارة. عموما أنا صديقك المقرب، ومو الصديق بيقدر يهتم بصديقه. أنا عم بترجاكي يا سارة، خدي قرار وارجعي لفراقت. هلا انتوا الرجال كلكم بدكم تقولوا لي شو لازم سوي؟ انت وفيران، مين هدول المجرمين؟ فراقت ما بحبها، والقرار الأخير هو قرارك. اسعي رجاء، استغلي هالفرصة. لازم تروحي لعند فراقت. في قرارات بالحياة لازم ناخدها، بس قبل ما يمضي الوقت. ارجعي له. مين بيعرف، الوقت عم بيروح من بين ايدينا. انت لهلا ضيعتي وقت كتير بحياتك بسبب واجباتك. لا ما تضيعي وقت هلا، روحي والحقي قلبك يا سارة. أما القرار دمو الأخير رح يكون لإلك، أستي. بس أنا بدي إياكي تاخدي هذا القرار لأنه صحيح. ايه ما خلصت؟ ضمدنا الجرح ووقفنا النزيف، بس هو هلأ بحاجة لراحة. إذا خلصت روح لمحلك، ليش قاعد هون؟ قوم خدوه، روح على مهلك. أنا واقف ما عم ساوي شيء. أنت معي؟ أنت يلا 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 روحي من هون. ممو كان في ديجرا. مكان مرعب.
شو سويت يا اخي؟ لانك ضغطت عليها لحتى تقوم او تراجعت بالغلط. هذا كله صار بسببها. انت دكتورة مو؟ يلا معاش. لا، فأنا أساعدك. أنا عندي شرطة. عم تحطي شروطك علي. إذا كان بدك مني إني عالجه معناتها أنت بدك توعدني إنه ما رح تأذي أي حدا منهم. خلص موافق. يلا تعال. Limon arawa ijaan qabdu. Kunuuti haala kanaani amma haala kanaan kan wani hojjedhee jira. Amma immoo bifa biraa qaawwa kana keessatti itti doosinee hojjenna. Bifa biraa fida. Kunuuti haala kanaan hojjedheetoo xumuree jira. Siniin jira tanas kuni duuba isaati. Kuni dammoo ala isaati siniin jechuu jaaladha. Kun haala kanaan hojjedheetoo xumuree siniin jechuu jaaladha. Hordoftoonni fi kabajamtoonni maatii Mastuutuu taatan hundi keessanuu kan biyya keessas kan biyya alaa keessas hundumti keessanuu kan yeroonan viidiyoo galakkisu hundi keessanuu na bira dhaabbattanii jabaadhu Mastuunaan jettan hundi keessanuu guddaa galatoomaayi. Akkasumas immoo haga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti baay'ee sin kabajaa siniin jedha. Akkasumas viidiyoon kiyyarraa har'aa asumarratti dhumataa siniin jedha. Turtii gaarii siniif haa ta'u. Baay'ee sin jaaladha. Baay'ee sin kabajaa siniin jedha.